Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saatinaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii amantaadhaan jechuudha. Boqonnaa torbaffaa icciitii qurbaanaadhaa barachaa kan jirru. Barumsa kanaan egaa akkuma yaadattan kutaa darbee kutaa afuraffaadhaan barbaachisummaa icciitii qurbaanaa kakuu haaraa keessatti kan jedhu ture kan ilaalle. Icciitiin qurbaanaa kakuu haaraa keessatti barbaachisummaan isaa maalidha kan jedhu ture. Akkuma beektan qabxiiwwan lama ture kan ilaalle. Qabxiin kan jalqabaa dhiifama cubbuu argachuufidha. Dhiifama cubbuu gaafa jennu cubbuu gosa lama ture kan jenne. Kan jalqabaa dhiifama cubbuu kan abbaa keenyaaf harmee keenya Addaamiif waan irraa kan nuti daddarbaa dhufe dhiifama cubbuu sana kan ittiin argannu icciitii kan akka ta'e ilaalleerra. Namni dubbii fayyinaa gooftaan keenya raawwatetti amanee dhiifamni cubbuu kun kan isaaf taasifamu gooftaan keenya dubbii fayyinaa inni raawwate kun kan mataa isaa kan taasifatu jalqaba gooftaa keenyatti erga amanee booda ni cuubama, cuubamee meeroo dibama. Kan xumuraa icciitiiwwan hundumaadhaaf gudunfituu kan ta'e icciita qurbaanaa fudhata. Kanneen kan sadanidha. Sadan fudhateetu dubbii fayyinaa gooftaa keenyaa kan mataa isaa kan taasisu nam tokko. Kanaafuu dhiifama cubbuu argamsiisuudhaaf kan jalqabaa barbaachisaadha jenneerra. Dhiifama cubbuu kan lammaffaa immoo guyyaa guyyaatti yeroo yootti kan raawwannu jechuudha. Mucummaa Sillaasee erga argannee booda guyyaarraa matuma keenyaa kan raawwannu. Isa kanaaf gaabbii gallee dhiifama kan argannu fooniif dhiiga gooftaa keenyaatiin akka ta'e baranneerra. Qabxiin lammaffaa immoo barbaachisummaa isaa jalatti kan kaasne Kiristoos wajjin tokkummaa qabaachuufidha. Gooftaan keenya akkuma dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 kaasne yoo laalle foon koo nyaata jireenyaati, dhugaatiin koos dhugaatii jireenyaati. Namni foon koo nyaatu dhiiga koo dhugu ana keessa jiraata, anis immoo isa keessan jiraadha jechuudhaan akkuma dubbate jechuudha. Kanaaf Kiristoos wajjin tokkummaa kan qabaannu inni nu keessa nuti immoo isa keessa kan jiraannu icciitii kana yoo raawwannedha jechuudha. Kanaaf kan nyaatu kan dhugu kan jedhu immoo yeroo hundumaa raawwachuu kan qabnu akka hin agarsiisu malee takkaa raawwannee kan adda baanu akka hin taane kanas ilaalleerraa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kutaa shanaffaa barumsa kanaadhaan kan barannu fakkeenyota icciitii qurbaanaadha. Egaan icciitiin qurbaanaa akkuma icciitiiwwan warreen biroo kan akka cuubbaa akkuma barachaa kan ture jechuudha. Kakuu moofaa keessatti dursanii isa dhugaa kanaaf nyaataaf dhugaatii Kiristoos nuuf laate kana nyaata jireenyaadhaaf dhugaatii jireenyaa kan ta'e kanaaf akka fakkeenyaatti dursanii kakuu moofaa keessatti raawwatamaa warreen turan fakkeenyoowwan baay'een ni jiru jechuudha kitaaba qulqulluu gaafa laallu. Kanaafuu isaan keessaa baasuutiin dhagaa muraa isaanii barumsa keenya guyyaa har'aatiin kan ilaallu jechuudha. Qabxiin jalqabaa kan ilaallu hoolaa Israa'eloonni ittiin du'a hangafootaa jalaatu fayyanidha. Du'a hangafootaa gaafa jennu maalidha? hundi keenya seenaa Israa'elotaa akkuma beeknu jechuudha. Israa'eloonni waggoota 430
biyya Gibxi erga jiraatanii booda gidiraawwan waggoota baay'ee booda Waaqayyo arjummaa isaadhaan gara isaanitti mul'achuudhaan karaa Musee akka isaan gara biyya isaanitti ba'aniidhaaf taasiseera. Yeroo sana mootichi Fara'oon Waaqayyoonis hin beeku saboota kanas hin gadhiisu yeroo inni jedhu Waaqayyo adabbiiwwan amma 10 kan fide. Adabbiiwwan kana hundumaa booda seera boqonnaa 5 kaasanii jiru. Adabbiiwwan kana hundumaa booda dhagaa du'a hangafootaa kan xumuraa kan fide. Du'a hangafootaa jechuun ilma mootiirraa kaasee namoonni biyya Gibxii keessa jiran hundumtuu mucaan isaanii hangafa kan ta'e hundumtuu kan ittiin du'an jechuudha. Waaqayyo kanaan isaan adabeetu kan xumura mootichi Fara'oon akka inni saboota Israa'el gadhiisu kan taasifame jechuudha. Isa kana du'a hangafootaa kan jedhamu. Israa'eloonni Gibxoota wajjirraan biyya tokko soo jiraatanii garuu maal ta'e halkan tokkotti mana warreen Gibxii keessaatu mucaan hangafaa hundumtuu yeroo du'u kan isaanii garuu nam tokko iyyuu hin hafeera. Saboonni kun akkamitti iddoo jala kanaa kan oolanii hoolaa kanaanidha. Hoolaan kun maalidha? Seera boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 13 yommuu ilaallu ni arganna. Waaqayyoon kan kana isaaniif laate saboota Israa'elitti akkas jedhii dubbadhu jechuudhaan Museetti hima. Jiini kun ji'a jalqabaa siniif haa ta'u waggaa keessaas immoo kan jalqabaa siniif haa ta'u gaafa guyyaa 14ffaatti hoolaa tokko hoolaa fayyaa kan ta'e qaamni isaa gaarii kan ta'e jechuudha. Hundumtuu mana isaa keessaatu qopheesse haa qalu. Kana booda galgala halkan sana ibiddaan gubaatu nyaadhaa. Yeroo nyaattan immoo bishaaniin hin taasisinaa hin affeelinaa. Akkasumas immoo dheedhii isaas hin nyaatinaa. Maal taasisaa? Affeelaatu gubaatu ibiddaan gubaatu akkasumatti nyaadhaa. Halkan sana guutummaatti nyaadhaa xumuraa. Yeroo nyaattan immoo daddafaatu nyaadhaa. Kan nyaatan immoo maal hojjiraanidha? Baala hadhaa hojjiraan nyaachuu kan qaban akka itti Waaqayyotti dubbateera. Baala hadhaa hojjiraan nyaadhaa. Yeroo nyaattan mudhii keessan hidhadhaa. Caammaa keessan kophee keessan taasifadhaa. Ulee keessan harkatti qabadhaatu nyaadhaa. Jedhee kan hundumaa Waaqayyotti himeera. Yeroo qalan immoo gogaasaa akka isaan mana isaaniitti taasisuu qaban dhiigasaa jechuudha. Balbala isaatti akka isaan taasisuu qaban kan hundumaa Waaqayyo karaa Musee isaaniif dabarseera. Kun kallattii maan gaafa laallu ji'a isaanii ji'a jalqabaa ji'a Nishaan kan jedhamu kan isaaniidhaan gaafa guyyaa 14dha. Guyyaa Faasikaadha kun. Saboota Israa'el hundumaadhaaf kun Faasikaa ta'u. Faasikaa jechuun ba'uu jechuudha. Kana siniif haa ta'u jechuudhaan Waaqayyo seera kana isaaniif laate. Kun kallattii maan callifamee kan dubbatame osoo hin taane Kiristoos wajjirraan guutummaan guutuutti walitti dhufeenya guddaadhaaf akkasumas gara fuulduraatti kan taasifamuudhaaf kan taa'edha. Fakkeenyonni haala armaan gadii ta'aniiru kan jalqabaa kan ilaallu guyyuma isaadha. Guyyaa Nishaan 14 sun guyyaa Faasikaa saboonni Israa'el biyya Gibxi keessatti ba'an sun guyyaatti Kiristoos dhiigaa foonsaa saboota duuka boota 12dhaaf kenne boorimmoo fannoo irratti olidha. Ayyaana Faasikaa jechuudha. Kallattiimaan hoolaan qalame sun bakka hoolaa isaanii sana bu'uudhaan kan qalame Yesuus Kiristoosidha kan fannootti fannifame jechuudha. Hoolaan sun kallattiimaan fakkeenya Kiristoosidha. Caqasoota amma jalqaba kaasne irratti seera boqonnaa 12ffaa jechuudha guutummaatti dubbisa. Qabxiiwwan muraasa garuu kaasnee akkamitti akka isaan fakkeeffaman immoo haa ilaallu. Kan jalqabaa maal jedhaa foonicha keessaa tokkollee mana keessaa gara direetti hin baasinaa jechuudhaan dubbateera. Bakkuma sanatti mana sanatti nyaatamee haa dhumu yoo dhume gubaa halkan sana yoo fixuu dadhabdan gubaa kan nyaatan nyaadhaatu kan dadhabdan gubaa malee bakka biraatti hin dabarsinaa bulchitanis immoo booriin nyaatinaadha. Kun kallattii maal agarsiisa? Yeroodhaa fi bakki fannoo gooftaa keenyaa bakka awwaalchaa isaarraatu akka inni hin fagaannedha. Kan xumura isaa garuu guyyaa har'aa fooniif dhiiga gooftaa keenyaa fudhannuudhaaf kallattii maal agarsiistuu guddaa ta'etu agarra. Maalidhaa guyyaa irraa sirna qiddaasee irratti fooniif dhiigni gooftaa keenyaa mana kiristaanaa tokkotti qophaa'ee gara mana kiristaanaa biraa deemuu hin danda'u. Kun kallattii maal kitaaba qulqulluudhaa sirna kanaan kan ba'edha. Kan qopheeffames guyyuma sanatti xumurama malee guyyaa kana kan qopheeffame sanbata guyyaa har'aa kan qopheeffame sanbata biraadhaaf taa'ee dhiigaaf foon gooftaa ta'e sabootaaf hin kennamu. Kana Waaqayyo fakkeenyaan kakuu moofaa keessatti haala kanaatiin kan agarsiise guyyaa irraa kana manni kiristaanaa keenya haala kanaadhaan eegtee itti fayyadamti jechuudha. Kan lammaffaa immoo maal jedhee Waaqayyo baala hadhaa waliin
hoolicha nyaadhaa jedheera. Kun baay'ee kan nama dinqudha. Callifameetu miti hoolaa nyaadhaa yeroo nyaattan immoo baaladhaa hojiraan nyaadhaa kan jedhu callifamee kan dubbatame miti. Kakuu haaraa keessatti fakkeenya guddaa agarsiisu guddaa kan qabudha. Maalla kun guyyaa har'aa namoonni isa dhugaa kan ta'e hoolaa waaqayyoo dhiigaa foon gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos fudhachuu keenya dursaniitu sa'aatii 18 fi akkasumas immoo isaa ol yeroo soomnu kun gidiraan sun akkama beeluu akkasumas immoo wantoonni akka sadhaa'oo kan ta'an kun akka namatti dhaga'aman agarsiisuudhaaf baala hadhaa hojii akka isaan nyaataniidhaaf isaan ajaje jechuudha. Ittaan immoo maal jedheedha yeroo nyaattan mudhii keessan hidhadhaatu nyaadhaa, kophee keessan miila keessanitti kaawwadhaa, ulee keessan immoo harka keessaniin qabadhaatu nyaadhaa jedha Seera Ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 11 yommuu ilaallu jechuudha. Kun immoo maala mudhii keessan hidhadhaachuun qophaa'aadha, qajeelummaa qabaadhaa, hojiiwwan wangeelaa hojjedhaa, dubbii fannoo qoraattii gooftaan keenya gonfoo qoraattii gooftaan keenya godhachuusaa fi gidiraawwan gooftaa keenyaa hundumaa yaadachaa ciminaan qajeelummaadhaan hojiiwwan wangeelaa raawwachaa nyaadhaa jechuusaati. Fooniif gooftaa keessan uffattan kana hundumaa raawwadhaa fudhadhaa kan jedhu kakuu moofaa keessatti haala kanaan fakkeenyaan kan taa'edha. Kan biraan immoo ariitiidhaan nyaadhaa kan jedhu ni jira. Achuma bakka ma dubbisne lakkoofsa 11 jechuudha. Seera Ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 11 jechuudha. Ariitiidhaan daddafaatu nyaadhaa kan jedhus ni jira. Ariitiin nyaadhaa kun kakuu haaraa keessatti maal kan agarsiisudha? Dhiigaa foon gooftaa keessaniidhaaf yeroon kenninaa. Yeroo kanaa boodan fudhadhaa. Umurii koo ammas yeroon ga'u hojii kana raawwadhee kana erga raawwadhee booda yeroo akkasiin fudhadhaa jettanii kanaaf hin karoorsiinaa kan jedhu kan agarsiisudha. Guyyaan itti waamamtan hin beektan waan ta'eedhaaf sana yaadachaa dafaatu yeroo qabdanitti fooniif dhiiga gooftaa keessa fudhadhaa kan jedhudha. Kun kallattii maal iccita gaabbii hojiraan wal qabata. Gaabbii jechuun namni gaabbii galuudhaaf qorromuu kan qabu guyyuma har'aati. Guyyaan har'aa namaaf kan kennamu akka ittiin waan biraa jedhuudhaaf miti. Kan hundumti keenya ni beekna. Wanta biraa akka itti dalagduudhaaf wanta meeqa akka ittiin hojjennu osoo hin taane waaqayyo guyyaan ni laatu hundi ishee guyyaa maaliiti? Guyyaa gaabbiidhaan gara waaqatti dhaachuudha. Kanaafuu kana hundumaa keessatti dafaatu kan isiniif kennametti fayyadamuudhaan dhiiga kana dhugaa foon kana nyaadhaa kan jedhu kan agarsiisudha. Kan xumuraa immoo lafee isaan cabsinaa kan jedhus jira. Seera Ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 46 ilaalle lafee isaan cabsinaadha. Kun immoo hoolichi egaa fakkeenya Kiristoos waan ta'eedhaaf hoolaa bareedaa hoolaa reefuu dhanna qaqqabu kan jedhame sun kan bareedaa kan jedhame kallattimaan fakkeenya Kiristoosidha. Kiristoos fannoo irratti lafee isaa akka hin cabin jechuudha. Yeroo darbe ilaalleerras wangeela Yohaannis boqonnaa 19 yommuu dubbisnu namoonni mooticha irraatu eeyyama fudhachuudhaan dhufanii warreen fannifaman kana fannoo irraa buusuudhaaf warreen dhufan hattoota lamaaniin caccabsanii lafee isaa caccabsanii buusaniiru. Kiristoosiin garuu dursee fooniif lubbuun isaa adda baatee waan turteedhaaf lafee isaa hin cabsine kan jedhu kan yeroo darbe kan baranne waggoota 1,500 dursee waaqayyo haala kanaadhaan lafee isaan cabsinaa jechuudhaan fakkeenyaan dubbatamee arganna jechuudha. Kanaaf kun kallattii maal fakkeenya fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kan guyyaa har'aati jechuudha. Qabxii jalqabaa. Qabxiin itti aanu immoo abbaan keenya Abrahaam ilma isaa Yisihaaqiin aarsaa dhiyeessuu isaadha. Aarsaan kunis immoo aarsaa kakuu haaraa hojirraan fakkeenya ta'eefuu ni tajaajila. Waaqayyo kabajaa fi jaalala Abrahaam isaaf qabuuf sirriitti akka beekuudha akka isaaf ibsuudhaaf jechuudha. Waaqayyo ni beeka garuu isaafis faayidaa waan ta'uudhaaf Abrahaamiidhaaf kana taasisuudhaaf ilma isaa dulluma keessa kan argate akka inni aarsaa dhiyeessuudhaaf Waaqayyo gaafateera. Kana booda Abrahaam hojii qulqullummaa kana raawwatee Waaqayyo irraa argateera. Kanaafidha qulqullichi Yaaqoob maal jedhe abbaan keenya Abrahaam ilma isaa Yisihaaqiin aarsaa yeroo dhiyeessetti hojiin qajeelummaa kan argate miti jechuudhaan Abrahaam fuula Waaqayyootti hojii qajeelummaa kana raawwatee Waaqayyoodhaaf amanamuu isaa kana hojiidhaan agarsiisee Waaqayyo irraa argateera. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 21 mulaallu Abrahaam kana raawwachuu isaadhaan Waaqayyo irraatu argateera. Guutummaan isaa
seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 kaasnee amma 13 yommuu dubbisnu ni arganna. Nuti akkamitti akka inni fakkeeffamu immoo gabatee kanaan haala kanaatiin ilaaluudhaaf haa yaallu. Egaan kitaaba isaarraa yommuu dubbisnu Abrahaam mucaa tokko qaba. Yisaaq jedhama. Mucaa kana dulluma keessa kan argatedha. Innaa Waaqayyo kan aarsaa isaaf dhiyeessuudhaaf gaafate. Abrahaam kana booda mucaa kana aarsaa dhiyeessuudhaaf ganamaan hojjettoota isaa qabatee akkasumas ibidda billaa qabatee qoraan ittiin ibidda hojjetan qabsiisan billaas qabatee mucaa isaa qabateetu deema. Kana booda guyyaa 3 halkan 3 deemuudhaan tulluu Mooriyaam jechuun tulluutti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos irratti fannifame tulluu Qaraaniyoodha. Isuma jechuudha. Abrahaam guyyoota kana hundumaa deemee achi ga'ee kana booda mucaa isaa qabateetu warreen hojjettoota isaa immoo lafatti dhiisuudhaan gara tulluutti ba'ee kana booda deemee Waaqayyo aarsaanii qopheessaa jedhee mucaa isaa qabatee gaafa ba'u mucaa isaa billaa gadi galagalchee yeroo irra kaa'uudhaaf ka'u Abrahaam mucaa kee aarsaa akka taasisu argeera. Mucaa kee irratti waa tokko jiru raawwatiin jechuudhaan gaafa Abrahaam yeroo inni galagalu hoolaa argeetu bakka mucaa isaa hoolaa Waaqayyoof aarsaa taasise akka inni deebi'e kanadha. Dhuguma Yisaaq aarsaa ta'eera, eeyyeen aarsaa ta'eera. Akkamitti Abrahaam Yisaaq aarsaa kan ta'e sammuu Abrahaam keessatti guyyaa 3 duradha. Abrahaam mana isaatii kan ba'e Yisaaqiin aarsaa taasisuufidha. Kun fakkeenyaan haala kanatti kan ilaalamu ta'a. Abrahaam tokkicha ilma isaa aarsaa dhiyeessuudhaaf lakkii osoo hin jedhin ajajamuusaa Abrahaam fakkeenya waaqa abbaati. Akkuma kana ilmi Yisaaqis immoo akkuma inni hin dinne gooftaan keenya ajajameera. Waaqayyo garuu addunyaa kana akkasumatti tola jaallateetu ilma isaa kana fayyina addunyaadhaaf dabarsee laachuudhaaf hin dinne jechuudha. Addunyaa kana akkamatti waanta jaallateef ilma isaa tokkicha dabarsee addunyaaf kennuusaa fakkeenya kanaati. Abbaa isaaf ajajamaa kan ta'e Yisaaq immoo akkuma kaasne fakkeenya gooftaa keenyaati. Gooftaan keenya ilmi Waaqayyoo deemi bu'ii du'iitu saboota kana hundumaa fayyise yoo jedhamutti jecha malummaa abbaa isaarraa kan dhaga'e dhufee addunyaa hundumaa fayyise jechuudha. Filiippiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 yoo dubbisan ni arganna. Kanaaf ajajamuudhaan jechuudha Waaqayyo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhufee addunyaa hundumaa fayyiseera. Garboonni Abrahaam lamaan fakkeenya hattoota lamaan bitaaf mirgaa gooftaa keenyaatti fannifamaniiti. Harrittiin immoo fakkeenya harree guyyaa Hosaa'inaa gooftaan keenya irra taa'ee gara Yerusaalem ittiin seenedha. Kun egaa yeroo ilaallu sammuu Abrahaam keessatti Yisaaq kan du'e guyyaa 3 duradha. Kanaaf guyyaa 3 halkan 3 amma deeme kanatti Abrahaam jechuudha sammuu isaa keessatti mucaan isaa du'eera. Kun maal agarsiisa? Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee fooniin awwaalcha keessa guyyaa 3 halkan 3 buruusaadha. Kana booda Yisaaq dhuguma kan argamu billaadhaan mormi isaan kutamuu nafuusaa immoo gooftaan keenya waaqummaa isaadhaan hin du'in nafuusaati. Yisaaq fakkeenya waaqummaa isaati. Hoolaan sun immoo fakkeenya namummaa gooftaa keenyaati. Boqonnaa yeroo waa'ee dubbii foonummaa barannu kana kaasnee fakkeenya ilma Waaqayyoo kan ta'e waa'ee kana baranneerra. Hoolaan sun qalamuunsaa immoo du'uunsaa jechuudha. Gooftaan keenya fooniin du'uusaa. Tulluun sun immoo isuma Qaraaniyoo kan ta'e tulluu Mooriyaam ta'uusaa kana ilaalleerra. Fakkeenyi kun egaa Yisaaq qoraan aarsaan ittiin dhiyaatu baatee gara tulluu Mooriyaam ba'uusaa fakkeenyatti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo isaa baatee gaara Qaraaniyoo gaarichuma amma kaasne jechuudha ba'uusaati. Qaraaniyoon isuma Mooriyaam jedhamee waamamaa tureeti. Ibiddi aarsichaa immoo fakkeenya fuula qulqulluuti. Albee Abrahaam qabate immoo fakkeenya aangoo Waaqayyoo albeen lubbuurraa akkuma adda baastu gooftaanis fannoo irratti fedha isaadhaan lubbuusaa foonsaadhaan adda baasa waan ta'eedhaaf haala kanatti fakkeeffama. Abrahaam aarsaan dhiyeessuuf guyyaa 3 deemuunsaa gooftaan keenya fannifamee kan du'e Yihuudoonni guyyaa 3 irratti mari'achaa erga turanii booda ta'uusaa kanatti haala kanaatiin ni fakkeeffama. Asirratti garuu kan kaasnu fakkeenyi wanta sana guutummaan guututti agarsa kan jedhamu osoo hin taane fakkeenyaan kan ibsamudha waan ta'eedhaaf wanta irruu darbaadha kan hiikamu.
Fakkeenyaaf Isihaaq akkamitti osoo aarsaan ta'in fakkeenya ilma waaqayyoo taachuu dandeenya. Isihaaq sammuu akkuma jalqaba kaasne sammuu abbaasaa keessatti aarsaa ta'eera. Waaqayyo karaa argamaa isaa mucaa kee irratti harka kee dabarsin diriirsin waan tokkoyyuu irratti raawwatiin tokkicha mucaa kee aarsaa akka taasisu hin dinne waan tan beekeedhaaf waaqayyoon akka sodaattus akka ta'uu kee beekeera jechuudhaan Abrahaam mucaa isaa irratti akka inni waa tokko taasisuu hin dandeenye taasiseera. Kana jechuun garuu Abrahaam mucaa isaa aarsaan taasisuu osoo hin taane Abrahaam laphee isaa keessatti waaqayyoodhaaf mucaa isaa aarsaa taasiseera. Kanaafuu hojiin Abrahaam kun isuma dhugaa fakkeenya kanaa ta'etu fakkeenya qurbaanaa ta'e ni arganna jechuudha. Qabxiin sadaffaa aarsaa malka tsaadiqidha. Isa kana barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan deemnu kan ta'u har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenye laphee keenya nuuf haa bulchu. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.